خيتي هونغا أبديتي تلشا bakkuma jirtan maratti alaafiya keessa ashama harka fuune nagaa rahman rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu eegardotatti yeroo jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan guddaa ammallee dachaa haa ta'u warroonni osoo onnanii fatiin na jajjabeessitanii haamilee natti turtanii laakiin koomantiin subscribe na jajjabeessaa turtanii galatoomaa ammallee galanni keessan dachaa haa ta'u warroonni haaraa taatan YouTube channel kana dabalamaatiin na jajjabeessaa Oromoo YouTuberoota taatan kulliin YouTube channel yeroo argitan na jajjabeessa isiniin jedha anillee maatii isinii ta'a anillee maatii isinii ta'a isinis maatii naa ta'a egaa hordoftoota kiyya dhiifama akkasii wal jajjabeessuun barbaachisaadha yoo nu itti waliin jajjabeessine yoo nu waliin guddifne nu marti yuutuubii banannee qabannee taa'uun faayidaan qabu ani yeroo hedduu yuutuubii kiyya irratti hin dubbadha nama na gargaaruuf qophiidha sammichallee osoo hin taane namoota hedduu gargaareetiin na jajjabeessaa jedhetaniin ani koomantii jalatti barreessaa walaa jabeessinuu yoo wal jabeessine bakka guddaa geenna inshaallah egaa hordoftoota kiyya haasaallee asumaan isinitti hin guddisu haasofni kiyya kaarraa viidiyoon an qabadhee dhufe akkaataa warroota suudii keessa jirtan jechuun majjaan warroota intarneetaan qabnee fi kaardii isa itti guuttatanii gasii gara maatii ofii bilbilachuu ammallee neeta itti fayyadamu warroota intarneetaan qabne jechuudha. Ka qabdanillee ta'e maatii keessan warroota kashaafan moobaayilii xixiqqoo qabu daarektii bilbiluuf dirqama kaardii nu barbaachisa. Kanaafuu an amma mana miseenjaraa keessa seenee isinitti argisiisa. Miseenjara keessan keessa seentanii warroota sawaa qabdan jechuudha. Riyaala 65 hidhattanii jechuudha. Kuna akkuma asirratti argitan kana xiyya kanarra laala join calling your family jedha akkuma asirratti argitan kana sawaadha riyaala 65 riyaala 70 yoo kaardii keessan bittaakaa keessa riyaala 70 yoo bittan riyaala 3 isinirraa murataa rasuudii jirtan hin beeytanii warroota haaraa taatan yoo taatan riyaala 70 bittanii sadii keessaa muratee riyaala 67 isinii hafa riyaala itti guuttattanii akkaataa itti guuttan namni hin beekne hin jiru kan beekne yoo jiraatu keessumaayyuu ijoolleen haarofni amma dhufan kokkobii tokko 5 kokkobii gootanii eegas lakkoofsa kaardii irraa faayitanii itti guuttanii macarasa irra masalaalii gootanii eega riyaala 65 kana itti guuttanii keessaa qabaattanii kun akkuma asirraa argitan kan riyaala 65 daqiiqaa 120 kun iddoo xiyyaa kana daqiiqaa 120 itti fayyadamtanii jechuudha. Eegas miidiyaa iskuul miidiyaa jedha kun asirratti torbee 4 itti fayyadamtanii kun akkuma asirraa argitan kana torbee 4 akka itti fayyadamu keessanii qusattan torbee 4 isinii gaa yoo amma keessumayyuu yuutuubii ilaaluu baay'isan garuu dafee isin jala dhuma aksuun akka itti fayyadamu keessaniiti hin qusadhaa jettan torbee 3 isinii eega lakkiyaan hin qusadhuu isaa 24 laalaa eessaa isinitti tolallee miti ka isinitti tolee laalta yoo jiraate akka itti fayyadama keessaniiti suni akkasitti itti fayyadamtanii egaa isa kana itti guuttanii geessitanii majjaan akkamii hidhanna kan intarneeta nu majjaana wanni kuni daarektii hin se'ina daarektii itti guuttanii bilbilachuu se'ina majjaana kana hiitan malee intarneeta torbee 4 bilbila daarektii maatiif bilbiluuf daqiiqaa 120 akkuma isinirra jedhe kan isinii haa galu okay miseenjara keessa seentanii amma kana barreeffama kana maaliif akka isin amantaniif eegas namoonni tokko viidiyoo irra harkisee osoo addaan hin baafatin wanti kun sirrii miti jedhee biraa fiiga kanaafuu haa isin miseenjara kana laaltanii sirriitti addaan dhugaa ta'uu kijiba ta'uu addaan baafattaniif jechuudha. Egaa miseenjara asirra argitan kana egaa viidiyoo jalqabarraa hanga dhumaa sirriitti daawwattanii isin fayyadaa jechuudha. Egaa birrii haaluma kanaan birrii keessan itti guuttanii geessitanii miseenjara keessa seentanii akkuma nama keessa seenetiniin miseenjara keessa seenee isin argisiisan kun amma miseenjara keessa miseenjarii bilbila keessanii jechuudha. Warroon isaa qabdan 900 kun as jala hin argitanii kuno 900 kana awwala barreessitanii mataa gubbaratti bakka iddoo kanatti jechuun miseenjara keessa seentanii 900 as barreessanii eegas jala gasiixanii lakkoofsa kana galchitan 70 66 kana galchitan
eegasii 70 kana yoo isinitti achi ergitan messenger wayii isinii erga messenger san gootanii gattuutan riyaal 65 isinitti guuttan kana keessaa fudhateetiniin daqiiqaa 120 akka daarektii biyya bilbilattan isinii heeyyama intarneeta torbee 4 akka itti bilbilattan isinii heeyyama jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama warroonni intarneeta hin qabne warroonni ammallee matalan qarshii riyaala 20 itti guuttanii maatii kiyya dubbisootan afaan lamaan haasoftanii majjaana kanaa wayya yuutuubii kee jala wanta baay'ee isin fayyadu argattanii riyaala 10 daqiiqaa 25 riyaala 9 daqiiqaa 20 riyaala 6 daqiiqaa 14 isa kana wantoota baay'ee isin fayyadu yuutuub chaanaala kiyya keessa argattanii kanaafuu majjaanni kun haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni intarneeta hin qabne warroonni intarneeta qabaatanillee kaardii guuttanii maatii keessanii bilbiluuf barbaaddanii yennu messenger isa kana maatii keessanii bilbiluuf kaardii kana itti guuttanii daarektii bilbiltan majjaana hidhadhaati daqiiqaa baay'ee isinii haasaya maatii keessan warroota kashaafaa malee moobaayilii gurguddaa hin qabne moobaayilii xixiqqaan majjaana hodhattan daqiiqaa dheeraa haasoftanii kanaafuu majjaana hidhachuu isinii wayyaa yuutuubii kee jala seenaa waa baay'ee argattanii irraa fayyadama isiniin jedha. Warroonni yuutuub chaanaala kan kee akkamii argannaa jettan immoo yuutuub chaanaala kee keessa seenee isin agarsiisa. Yuutuub chaanaala keessan keessa seentanii gubbaa kanarratti ni barreessitanii amma isinitti argisiisa. Habiima Oro Tube jettanii yuutuub chaanaala keessa seentanii sarchi gootanii haala kanaan argattanii jechuudha yuutuub chaanaala kiyya. Kun isiniin mul'ata jedheetanii yaada. Kuna yuutuub chaanaala kiyya haala kanaan argattanii warroonni yuutuub chaanaala kiyya haaraa taatan haala kanaan sarchi gootanii yuutuubii keessa seentanii sarchi gootanii maqaa kana sarchi gootanii inni argattanii egaas warroonni haaraa taatan asuma subscribe godhaa warroonni dura na jajjabeessaa turtan asumaan laayikii godhaa na jajjabeessaa koomentiin waa hundaanuu na jajjabeessaa isiniin jedhaa galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u ammallee na jajjabeessaa isiniin jedhaa galatooma egaa yuutuubii kiyya haala kanaan argachuu dandeettanii kono viidiyoo hedduu isin fayyadu keessaa argattanii wantoota isin fayyadu baay'ee keessa jira akkaataa majjaana hidhattan akkuma reef isiniin jedhe san daqiiqaa 9 birii 20 riyaala 20 daqiiqaa riyaala 10 daqiiqaa riyaala 10 daqiiqaa 25 itti fayyadamtanii jechuudha. Haala kanaan keessa itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa hordoftoota kiyyaa haala kanaan irraa fayyadama isiniin jedha. yuutuub chaanaala kiyya jala seentanii haaluma kanaan argachuu dandeettanii. Egaan duubatti deebi'ama. Haala kanaan yuutuub keessa seentanii argachuu dandeettanii. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma haasaa isinitti hin guddisu hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa. Inshallah viidiyoo babbareeda qabannee walitti qabadhee isinii walitti dachaana hanga sanitti nagaan naa turaa hordoftoota kiyya. Asumaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Anillee maatii isiniif ta'a isinillee maatii naa ta'a warroonni maatii naa taatan koomentii kiyya jalatti barreessaa maatii naa ta'anillee maatii isinii ta'an inshallah. Nagaatti hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Honga abdii teetii